Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 17 dubbisee darbee immoo lakkoofsa 24 dubbisee lakkoofsuma tokkorraa kaaftanii yoo ilaaltan seenaa cimaadha. Boqonnaa 9 kana yoo dubbannee yoo finnu garuu amma namoonni dhageetti qabdan ergaa tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Lakkoofsi 24 ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sanaan si'a lammaffaa waamanii dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni nuti namichi kun cubbamaa ta'uu isaa beennaa ati immoo namicha kanatu Jakoob bane jettaa jennaan namichichi akka jedhee jedha. Sirriitti jalqaba kana olii gallaan amma dhumaatti olii galuu dandeenya yaada keenya facaasina. Namichichi maal jedhaa ani cubbamaa ta'uu isaan beeku waan tokko duwwaan beekaa an jaamaa ta'een dhaladhee amma garuu nan argee maal jedhee maal ta'een dhaladhee jaamaa ta'ee dhaladhee amma garuu nan argee jedhe. Lakkoofsa 17 gubbaatti immoo mee waa'ee namicha jekkee sii bane kanaa maal jettaa jennaan ani waa'een isaa waan tokko duwwaan beekaa jedhe. Inni maaloodha jedhe inni guddisaa dubbadhaa inni raajiidha jedhe. Al sadaffaa immoo gara lakkoofsa 20-22tti immoo deebitee dubbiftan abbaa isaaf haadhi isaa akkas jedhan waa'ee namicha iji isaa baname kanaa isin immoo maal jettu ilma keessanii hoonnaan na dukaa jirtu dhuguma namichi kun ilma keeni yoo jennaan dhugaadha sirriimatti ilma keenya jaamaa ta'ee dhalachuusaas beennaa na hordofaartu jaamaa ta'ee dhalachuusaas beennaa amma garuu eenyu akka ija isaa bane hin beennu isuma gaafadhaa innumtu nama gaadhaa isinii deebisaa jedhanii warra Fariisotaaf hangafoota lubootaa ta'anii warra waltajjii sana gaggeessaniif deebisu. Garuu jedha jarri sun abbaan isaaf haadhi isaa maaliif akkas jedhan jedhaa Yihuudoota sodaatu tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa gadi ba'aa namni maal jedhu Yesuus Kiristoos Masiidha raajiidha inni ilma Waaqayyooti inni hangafa lubootaati namni jedhee dhugaa ba'ee iddirii Yihuudootaa keessaasin ba'aa waldaa Yihuudootaa keessaasin ba'aa social life isaanii keessaas in ba'aa connection inni ama biyya sana keessaa dhaloota hundumaa wajjin qabu qofa galeessa ta'a hin ari'atama. Qooda Yesuus Kiristoos mucaa koo baneera an dhuguma ilma koo kana gooftaan banuunsaa beeka jedhu abbaan ani deebisuu hin danda'u haadhi sakkeetti wajjin rakkadheellee guddiseera garuu abbaa baneen beeku namni yoo calliseyyuu abbaan si dhalche haadhi si deesse yoo callifteyyuu Waaqayyoon maraakilii dinqii ajaa'ibsiisaa addunyaan kun yoo afaan si qabachiisuuf jedhe hin haasayin sin ajjeesaa yoo sin jedhe nan du'a malee nan dubbadha waan ati jettu sii godha Waaqayyo. Waan tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Ergaa keessan dhagaa warri barbaaddan kanuma ayyoon isin galche nagaa yeroon sagantaa kana qabadhee kaasee edas kadhadhee har'a ganamas kadhadhee Waaqayyo akkeedha laficha irrattis har'aa kaasee dhaloota sanaafis har'aa kaasee maraakilii yookaan dinqii ajaa'ibsiisaa taatee saba sana ija jabeessuun hojjedhaaf naan jedhee Waaqayyo akkasiin jedha namnis yoo sirratti kee firris yoo sirratti kee ammatuuma sadarkaa du'aatti si fideeyyuu waan ati an dandee gooftaan dhiisu jettu har'a mana kee keettan hojjedha. Jedhaa raasaa warri isinii galee harka kee amantiidhaan har'aa kaasee jedhame yoo namni dhiise iyyuu jedha ani waan an dhiisuu hin dandeenye jedhame Waaqayyo quuqqaa fayyinaana keessa kaa'a jedha. Waan sabi koo afaan qabachuu dadhabsiisuun quuqqaa fayyinaan keessa isaanii kaa'a. Akkasuma jedhii lallabiinaan jedhee Waaqayyo. Gara mata duree kanaatti hin deebina. Garuu mata dureen keenya akka lallabaatti qabattan taatee ija si jabeessu Waaqayyo sii godha. Ilaarran deebi'a. Taatee ija si jabeessu amma du'aatti amma namni sirratti ka'utti amma biyyi si ajjeesu barbaadutti yoo sadarkaa du'aa bira darbee fannifamuu bira darbee waan meeqa dhufeyyuu amma du'aatti yoo ta'eyyuu waan ati bara baraan ija jabaattee dubbattu tokko har'a siin godha. Seenaa gurbaa kanaatti hin deebi'a. Abbaanii fi haadhi akkas jedhan atumti dhugaa baay'eedhu garuu maal godhanii in sodaataniidha. Yihuudoota sodaatan
gara boqonnaa tokkotti yoo deebitan boqonnaa 9 lakkoofsa tokkotti yoo deebitan namicha dhalachuu isaati jalqabee jaamaa ture tokko ture jedha. Namichi jaamaa ture kun amma gaafa Yesuus fayyisutti jaamaadhaa karaarra ta'a. Karaarra utuu taa'u gaaf tokko Yesuus immoo isa argeedha. Yeroo isa argu fayyina gurbaa kanaa fuuldura sagamtaa tokko ture, adeemsa tokko ture, piroosesii tokko ture. Asitti waan tokko dubbadha. Bartoonni gooftaa Yesuus akka jedhan. Namichi kuni aadaa Israa'el keessatti akka seera warra Fariisotaatti, akka seera warra luboota saadiqootaatti namni tokko kan inni jaamaa ta'e dhalatuuf, uumamumaan kan inni akaal godoloo ta'uuf, qaama hirruu ta'e dhalatuuf yoo cubbamaa ta'e duwwaadha. Yoo yakkamaa ta'e duwwaadha. Waaqayyo har'a security cimaa tokkoon si fayyisuuf karoorfateera. Dhoksaa guddaadhaan na fayyisa Waaqayyo irra jettan. Ilaa bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos yaada lama qabna jedhan. Yaada sana lamaan keessaa tokko abbaa haadhatu yakkinaan jaamaa ta'e dhalate jedhan. Tokko immoo isumatu yakkinaan jaamaa ta'e dhalate waan ta'eef gurbaan kun rakkinni isaa kana lamaan keessaa tokko ta'a. Kana lamaan hin darbuudhaan murteeffatanii dhaqan. Gaafa isaan murteeffatanii dhaqan Yesuus akkeeti. Waa'ee gurbaa kana adda baafannaa tiimiin tokko abbaa haadha yakke jennee tiimiin tokko immoo isumatu yakke jennee iddoo lamatti ol qoonnee dhufneedhaan. Waaqayyo immoo jalaa dhofse. Waa'ee lafa kanaa, waa'ee saba kanaa, waa'ee kee, waa'ee warra amananii Waaqayyo barana warra arraba qaratanii adeeman duraan dhossa. Warri Waaqayyo waa'ee koo nama jalaa dhossee gaarummaa isaan mana koo fayyisattan siin abboomaa arraba oddee dadhabina kee lakkaa warri barbaadan sin argatanii anaafati ganama kanaa kaafne deemsa jalqabna jala Yesuus. Akka jedhan bartoota yaadi isaan hin jijjiiramne. Tajaajiltoota gooftaa Yesuus duukaa warra deeman moodeliidha yeroo sanatti garuu rakkinnumti gurbaa kanaa waan laman darbu jedhan. Cubbuudha. Cubbuun sun immoo yookaan cubbuu isaatii cubbuu abbaa isaa fi haadha isaatii jedhan. Silan sinitti medura lallabade. Amma gaa yeroo akkas ta'u akka jedhan gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akkeedha. Ila waa'ee gurbaa kanaan dhabdaniidha. Maa inni jennaan ani gurbaa kana ija isaa baneeni ittiin ulfina Waaqayyoo akka lallabamu barbaada malee. Arraawwadhee ajandaa makoorra ganamumayyuu yeroo mucaa kana uume yeroo gurbaa kana uume jaamaa gochuun karoora koo ture. Maaliif jennaan ittiin wangeela lallaba. Yolkaas Yesuus akkasiin jedha. Nama jalaas, seexana jalaas, biyya lafaa jalaas, foonii dhiiga jalaas dadhabina kee rosseen mootummaa koo siin lallaba jedha. Namma manu duwwaan harka isaa raasee Waaqayyoo jedhame har'a booddee wallaalummaa koos dadhabina koos rakkina koos cubbuu koos gaarummaa isaan dhossee miila na godhatee ka'aa jira warra amantan. Har'a booddee gaarummaa koo mana kee irratti lallaba jedha abbaan kee. Haleluuyaa. Ilaa waa'ee mucaa kootiin dhabdanii jedhe ol guurtee dhatte warri oduu Waaqayyoomti jalaa dhossee barana security addaan siyaa tajaajilu. Akka jedhan tokko abbaa haadha yakke lama isuma yakkeedha. Ennaan Yesuus immoo akkeedha. Anatu bare ani koo saayikiloojiin koo cimaadha nama barateedha. Xiinxalan gashuun echaa galuu barbaaddi bartoon Yesuus garuu jara lachuu ishee tiimii lachuu afaan cufe. Tiimii lachuu afaan ishee cufeetu anaaf mucaan koo ol beennaa jedhe. Warri amantii qabdan anaaf abbaan koo ol beenna jedhame. Ameen jedha har'a deebiyaatti. Anaaf mucaan koo waa'ee isa kanaa nutti miidhan. Eewutu. Maal jedhe Yesuus? Hancufa rafatti dhoqqeessee laga Soloamitti dhaqee dhiqadhoree ija isaa dhaqee achitti dhiqatee mee kottaa laalaa dinqii gooftaan godhe. Amma ni laga Soloamitti deemutti nama qabee geesse hin jedhu waan isaan tokkomu deemee dhaqee dhiqatee acha deebi'ee moo argaa galeedha. Hin danda'amai? Yooma jaamaa fakkaatte yoo bara Waaqayyoo si jinjiru karaan keenifa. Jinni kee abdii akutatu qaxxee nama harka kee fuulduratti akka godhe akkuma koo yooma jaamaa fakkaadhe yoo jedhame yooma rakkataa fakkaadhe yoo jedhame Waaqayyoo na dura jiraannaan jedha. Karaan koo ifaadhaa jedha warra amantan. Nama manu iyyuu taadameen jedha fudhatu sii ta'eera maqaa Yesuus.
Gurbaan isaan baname argaadee bi'eedha. Argaadee bi'ennaan amma mootii miin tokko immoo nufan. Awwaan ajaa'ibu tokko keessa bara rakkinni sitti baay'atu, bara lolli sitti baay'atu, bara dhukkubi sitti baay'atu, bara maqabadiin sitti baay'atu. Nama si kaasuu barbaaduun argattu. Harka keen ol kaasaa. Lachuusaa ol kaafadhaa. Waaqayyo har'a booddee mana kees, gaa'ila kees, hojii kees, tajaajila kees waan ati gootu, muuvimentii gootu hundumaa dadhabinaan awwaalanii si ajjeesu warra barbaadan qaanessee. Deebisiin harkicha. Abbaan koo na gargaara. Ani isinitti of tuuluun barbaadu, jajuun barbaadu. Bakkee irra deemee nufe minisii karadheen nufe waa dhageen nufe. Harka kees qabadhu nama kaaseedhaaf han kaasamin iddoo biraatti illee hin jedhafe miti. Har'a ganamaa kaasee amantoota kana Yesuus Kiristoos oduu biyya lafaa bira dabarsee, oduu seexanaa bira dabarsee, fayyina balbala kee hanqaa jiru isa gidduu galuu barbaadu bira dabarsee. Yesuus gurbaa fayyisuuf daqiiqaa lama caalaan hin namne gidduutti bartoonni mata duree waloo walaa fudhatanii kaan. Akkuma isaan afaan isaanii kee fixanii Yesuus balbala irraa banee ija bane. Yeroo fayyinni mana keetti dhiyaatu oduunis hin baay'ata. Yeroo fayyinni waldaa kanatti dhiyaatu amantoota kanatti baay'atu seexannis tiimii isaa fudhatee dhufu. Elaa balbala mana kee eebbis ga'eera. Harka kees qabi. Yesuus gurbaa fayyiseedha. Akkuma isaan gaafatanii raataniin hin fayyise. Gaaffiin mana keetti baay'achaa jiru waa'ee keef. Namnis kan wal gaafatu. Namnis biyya lafaa kenna Kiristoosiin yoo amma gaafatutti amma deemetti jireenyi kee gara deemaa jiru har'a booddee dhiiga Kiristoosiin miicamee cubbuun kee hafee balballi haaraan sii banama. Harka kee raasi mirgaasaa nama amantii qabdu. Har'aa kaasee jira warra amantan. Yesuus balbala mana koo ga'eera. Garuu jedha warra amantan. Kana gidduuttidha. Harki rakkina koo lallabuu dhufe jedha. Harki dadhabina koo lakkaa'uu dhufe jedha. Hin qaanaa malee milkaa'uudha warra amantan. Qaanesseera Yesuus balbala mana keerra. Yesuusi gurbaa kana ija isaa banuuf daqiiqaa muraasa tafe. Garuu jarri immoo keedhan namichuma fayyuuf jedhu kana waan tokko shakkineedhan. Maa inni naan cubbuu abbaa faadhaatiidhan. Gara lamata duree kootitti tun hin deebiin kana keenan ba'a. Yesuus garuu ittiin maalan godhaa wangeela lallaba. Biran darba kana keen turu. Harka keen lachuu ol kaasaa obboleessa koos nan teessisa. Ol kaafadha harka keen. Waggaa 20-30 kaasee ammarraatti akka hiriyyaan keessitti kolfu. Akka mandarri maqaa si balleessu. Akka hojiin kee badu. Akka ati qaanoftu. Akka ati lafa laaltu. Rakkinni si wajjin dhalate akkuma gurbaa kana. Namichi kun wajjinuma dhalate rakkina sanaa wajjin. Jaamummaa sanaa wajjin wajjinuma dhalate. Rakkinni mana kee keessatti dhalatee si kiraa cabuu didi. Yaaddoon sun dhukkubi sun lallaba kana booddee mana kee irraa keera jedha Yesuus. Harka keenas qaba. Yesuus Kiristoos akkasiin jedha. Harka kee lachuu bal'ifadha. Akkasiin jedha. Ganama kana booddee. Wanta biyyi lafaattiin sitti kolfu hundumaa gaarummaa kootiin dhosseera. Bartoonni akka jedhan wanti nu yaanne kun hin kufeedhan. Wanti nu karoorfanne kun hin kufeedhan. Maa inni naan gooftaa Yesuus waan biraa nu deebiseedhan. Maal deebisennaan innoo gooftaa wajjin olitti siqaayira. Achirratti hin barreeffamne garuu. Lakkaa inni jaamaa ta'uunsaa sinumaa ajandaa waaqayyoo irra jira. Al tokko wanta nu mudate baay'ee isa ajandaa waaqayyoo ta'uusaa ollaalee seexan narraba qaratee olii gadi fiiga. Harraba isaa Yesuus harraa kaasee micciiru. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 10 irraa keera. Dubartii kana maa rakkiftu jedhe Yesuus. Nagaama. Mina wajjin dubbadhaa. Dubartii kana maa rakkiftu jedheetu achi booddee maa jedha beektu ani akka isheen awwaalamna qopheessituuf han godhe isheen waan gaarii naa goote afaan keessa irraa qabadhaa. Ajandaan warra kaanii kabiraa dubartiin sun immoo Yesuus Kiristoosiif shittoo dibdeetti Maariyaam. Isaan garuu hin balleessiteedhan. Lafatti badeem shittoon ati miilla isaatti cabsiteedha Yihuudaan. Lafatti balleessitee lafatti badee shittoon kun innaan lafatti hin banne ani fudhadheeraa. Jireenyatti gooftaa wajjin ammarraa jiraatti. Badeera, kufeera, kassarteetta tajaajilu, kassarteetta gooftaaf amanamuu hafuurri jedhee sitti lallabee hin qaanaa ganama kana bu'aa buufatteetta. Ameen jedhaaka. Gara lakkoofsa isa dhumaatti yeroo deebinu kutaa nama dubbise kanatti yeroo deebinu dubbi cimaa ka'e. Lakkoofsi 17 Fariisonni walgahii waammatan. Warri waldaa geggeessan mana qulqullummaa geggeessan hundumtuu walgahii waammatan. Gaafa walgahii waammatan waan ta'e isinitti hima. Namni Kiristoos Yesuus ati raajiidha jedhe Yihuudoota keessatti Fariisota keessatti akka diinaatti ilaalamuu bira darbee
akka maalitti ilaalama akka bakka qomoo sana keessaa hin qabnetti ilaalama gurbaaraan akkeedhan ilaameedhan akka gootu eewutu jakkee sii baneenaan namicha isa Yesuus jedhamu baneedha kutaan amma dubbise lakkoofsi 17 maal jedha ilaamee jedha ati waa'ee namicha ija kee sii bane kana maal jettannaan inni raajiidha namoonni kutaa sanan duras waa'ee Kiristoos akkeetti lallaban hin jiru bara namni hundumtuu sodaatu keessa namichi isaa baname kun waa'ee Yesuus dubbate arra dinqiin siidaa ila ragaanaata nama men jedhe muraasa arra wanta ajaa'ibsiisaan siitaa